Argaa kana ashaqaatu harkaa fudhatee yaada ittiin attaaramoo natti gatee deemamoo. Waltiin qabna. Falli isaan siin cittee dhiifte an silkiidhaan akkanaa wal arsuura qaama wal arganii haasoo wayya jedheetan isa kan silkii. Sababii kooti wal loltan tokko faamisraa. Sababii kooti wal loltanii. Sababii kan keetii yoo wal lolle nama biraatiin dawwaltee dhaqaatii falli salaam. Maaltu gara rabbee? Gaira la lamunatti sin dawwalin. Lamu tokko yunatti tiitiin. Adda booddee la amma booddee. Taadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota Oro Vlog. Akkam fayyaadha nagaadha jirtuun isiniin jedha baga waggaa geessanii baga ayyaana kanaan rabbiin nu ga'e nu hundayyuu wajjinumaan egaa akkuma beekamu isinirraa tureen deebi'ee baay'ee walirraa turreerraa anaan fa'i jechuudha. Abraar naa dawwalaa ture anatiyyi hojiin natti baay'atee arafaadha ayyaana gaa waa mimiicuu waa bibbituu waa totolchuu hojjechuu waan argee jira. Hojiin biizii baay'ee nama godha. Kanaafuyyuu anis asin turre Abraar arafaatti wal arginaa naan jedhaa ture baay'ee naa dawwalaa ture. Naaf immoo naan mijoofne egaa akkuma kanaan dura beeytanu fadliisaan viidiyoo fadliisaadhaa wajjiniin hojjete irratti isiin akkas akkasii jettee gorsaanii turte gwaaddanyaa kantu akka kanaa turte jechuudha. Anaaf sijammar silaa akkanaan iyyuu reef gatii wal barruuf jennaan akkas jettee ababbalaanii turte. Abraar garuu mistira isaa hunda isaayyuu natti hime walii galleerraa waa hundayyuu naaf ibseera isa si mistira jettee hunda isaayyuu amaneera. Garuu immoo hadhaa utuma isiin natti himneefis immoo ana Abraariin baay'ee namanaa kanaan dura viidiyoo baay'ee wajjiniin hojjenneerraa bareechinee wal beeknasii walitti gatii siqannu jennaan. Kanaafuyyuu angatiin isaa amanuu jennaan sinumayyuu hin amanne gizeen viidiyoocha ilaalu inni garuu na asraddeera isa si mistira jettee isiniif dhiyeessite. An garuu beekaa waan isiin jettee isa soraachisaa turte anis immoo sobeetan Abraarudhaan akka uumatta akka kana taata ati maa inni mistirratti natti himne jedheetan gwaagwaatti jedhee baay'ee isaan rifachiiseeni. Abraaroo jechuudha baay'ee isaaneera silkiidhaan yoo akka tokko baqqaa jira miti gaa namni nahi tokko tabtaabbeera jechuudha nanna'u jechuudha. Akka sana ta'eerraa jechuudha Abraarooni. Kanaafuyyuu akkuma isin argitan viidiyoo irratti jaalalana dhiyeessee aarseeraanii isa booddee immoo walii gallee waan baay'ee hojjetaa turre hadha immoo gaala hordoftoota keenya maaliin itti godhaafan beektu isinittan hima. Bakka hadha isa macarrashaatii kottuu waan arge jedhee isa waameera amma immoo deemetan kennaa wayiin bitaa fiifanii kenna kana immoo kan hin bituufee Abraaroodhaa jechuudha. Waan baay'ee wajjiniin dabarsinee waan baay'ee wajjiniin eenyu taanee viidiyoo wajjin hojjenneerraa kenni kun isatti hin bicatala. Garuu immoo kanaan dura kenna bitee hin beeku ammoo wama sammuun kan koo na ajaje jechuudha. Wama sammuun kan koo bitiif jedhee na asabe bitee fi kennaa fi bakka achumaan fadli isaanis gaana artigaa gizeen bitee fi kennu jedheetanii yaada. Kanaafuyyuu na hordofa na waliin turaashii dhaqeetan hin bitee fi dhufa. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitanu waameeraanii dawwalee waameera Abraaroo duragaa bareecheetan egaa akkuma sila siniin jedhe bareechee naasiseenii bakka addiin ba'uu biraan ga'ee ka'eetan jechuun baay'ee naasiseenii ka'eetan kana kennaa fi egaa hordoftoota keenya baay'ee isaan akkuma sila siniin jedhe nannaas isaaniini sababii maaliiti inniti mistira maalii qabdaa sababa maalii farli isaan akkasiin jettee jedheeni sobee gaa itti fafakkeesse ma'anaan sobdee paaspoortii kan koona duraa kuttee waan arge jedhee itti fafakkeesse ka'eetan isa naasisee ka'eetan kana kennaa fi bitee dhufeera wajjin waan ashagna isiniin jedha na hordofa. Hordoftoota keenya egaa akkuma beektanugaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Ani nama waa kenneen beeku bitee garuu immoo dhiiraa maal akka kennamu hin beeku isin meemee maal akka kennamu immoo komentii jalatti naa barreessitu. Gizeen dhufu immoo kaameeraa achi jalan dhoskadhaa baddaa sana keessan dhoskadhaa akka inni hin barreetti jechuudha. Amma immoo wanta biteef ilaa sa'aatiin bitee fi kunola addisiidha ashagamaadha waraqata keessaan baane
Ela hin bareeda miti isti hin bareeda naan jedhame warri hin bareeda naan jettan akkuma argitanu harkisaa badaa furdaa natti fakkaatu itti ballachuun na buuyyu ela addisiidha argitanii ela hin bareeda jedheetanii yaada wajjin maal ashagna kaartoo moo dhabeetaniin kana fudhadhee dhufe kaartoo kana fudhadhee dhufe kana keessa kaa'eega jechuun kun bareechee guddaa fakkaatee gatii mul'anne jennaan kana keessa kaa'ee guddisee ashagee fi booddee ergi ni cinqamee ka'e kana kennaafin jedha na hordofaa gaa wajjiniin ashagna hin bareeda miti ilaalaa utuun abbaa manaa kootti bitee warri jettan like share subscribe godhaashi egaa akkuma argitanu kaartoonii bareedduu kanaan qabadhee dhufe kana keessa kaa'ee ashagee fi kennaafi ela la akkasiin bareedula kennaa biraarii kennuu gizee hedduu gizee baay'ee yaada garuu gaa akkuma argitanu hadha kanan bitee fi mee maal jettu isin immoo egaa hordoftoota keenya abraar gaa kana ashaqaatu harkaa fudhatee yaada ittiin attaaramoo natti gatee deemamoo yoo inni natti gatee deebiseen gurguradhamu kadhadheen kennaafiif kan jedhu na shakkisiisaa jira kanaafuyyuu gaa hordoftoota keenya gaa ashaguudhaaf kana namni namaa qabuu barbaachisaa garuu ana dhala kadheetuma dhofii kooti ashagaa egaa hordoftoota keenya akkuma argitanu ashagadheen kee sixootaa kan koo kenna kan koo akkasittiin ana ashagadhee ka'e kaameeraa immoo bootaa isaa jijjiireen ka'e kunoo achiin kaadhee ka'e ilaa kunoolaa kana laa gizee dhufu kan amma nan dhoskala amma isan kaadha beektu akkeessa dhoskeetan ay hin guddate illeedha akkeessa dhoskeetan akkanattiin as keessa dhoskeen akkeessa kaadhee taa gizee dhufe boorsaa kootti sin buuga jigee moona duraa mul'ata gizee dhufe na dubbisu taa'ee jedheeni gaa waa inni dhufe ta'u gaa wajjiniin ilaalla chaanalii kan keenya kan ammoo subscribe like share nu godha gidduudhaan isinitti himuu barbaade nama baay'een nu hordofaa garuu namni baay'een subscribe nu godhaan jirtan subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa akka nu kana baay'ifnee isinii hojjennee aadaa Oromoo isinitti agarsiifnee biyya keessa deemnee isinii hojjennee waan baay'ee isinitti agarsiifnee waan qalbiin keessa yaadu isinitti agarsiifnee suusii isin baasnutti subscribe godhaa like godhaa share walii godhaan isiniin jedha dhufaaraa السلام عليكم. وعليكم السلام. كم؟ كم؟ فيادا. فيادا. جستا. الحمد لله. انت اينيكا؟ ما يندم بكرة نتمام. فداس بوچو دي. هكمري. فيادا. عرفانا كم توري؟ فريدو. بكن جال ليش قافة دي نوام دي؟ ما يسدي بي. هاي bakka digan nan jaalladhati beektan itti fakkaata akkam arfaan akkam ture bareedu maal arrabsita ammoo maanni inni taartu arafaadha namni arafaa silaa wal eebbisee walitti gammadee waan arge jedha malee akkas walitti araayi bakka waggaa geesse falaanisiin jedhame dhiisayyuu baay'ee saansitti araara akkam bakka viidiyoo dheen gadda fadliisaadha wajjin hojjettani baay'ee sana arsaara maa inni mistirratti na dhoskitee qabdu nataaruudhaaf nama amtee ati natti bakka maa inni mistirratti qabdu natti midhaa hanqalladaan jiru waan ali bilbilaan viidiyoo waan si godhaa rafa iseeti akka yaanila hanqumne garuma asitti jaalala na gaafattee asumatti hadha waan haasofne fixna bakka aniifati misra waan ali bilbilaan haasofne fixne anaafsi timi bakka sitti meeram natti mistiruma fadliisaan akkanan godhaa jettee si eenyu taate natti fadliisaan anaafsi utuu wanta tokko nan dhoskin jechuudha fadliisaan ko anaafsi akka nu wal lolchiisuuf barbaadaatti isinii lakki maa inni si mistira akka kana mistira kan kee baaseetaniin si awwaarradee akkasi wajjiniin hin jiraanin si godha jettee akkasittiin si naasofte maa ati nan beektu kanaan dura si misraa ati nan beektu waa meeqa wajjin dabarsee nan beektu ati isin amantaa isin akkas jennaani lakki isin immoo mistira kan keen baasa mistira kan keen akkasi godha siin jettee sitti kakattee jechuun nama mistira gaayyaa akka nama ajjeesee dhoskee wayitti cimaa gootee siin
akkasiin jette nattee mi jabaadhuuti. Ani koo si fallisaadhuma argachuu hin barbaanne. Ilaa fallisaadhumaan wal argachuu barbaanne. Wali nama inni argatini natu isin sababii kooti wal loltanii sababii kooti wal loltanii wal loluu keessan immoo natti hin tolle walitti isin araarsa jedheen walitti araarsuunis ka'eerii qaba. Ani sayyuula fallisaadhuma hin argatini isin jedheeraan. Maalumaaf fallisaa argatte si mistirri ati fallisaadhaa wajjiniin dhoskitanii qabdaa maayini. Jabaad natti mistirri tokko hin jiru misraa sitti meera. Yoo anaan na dhabuu barbaadde natti himtu mistiracha. Yoo ammoo anaan na dhabuu hin barbaanne mistiricha natti himta. Misraa fallisaadhaan amma wal lolee itti wal lolee fallisaan anaan oddeedha. Ammaan bori fallisaadhaan uumu tokko walitti hin qabnu. Fallisaan siin cittee dhiifte. An silkiidhaan akkanaa wal arsuura qaama wal arganii soowwayya jedheetan isa kan silkii an nagaadhaa rakkoon qabu baqa argii kana ta'e siin jedhee silkiidhaan beekaa silaa wanti silkiidhaan fixamu hin jiru laa walitti yoo dhiyaata miidhuma miti wanti hundinuyyuu kanaafuyyuu jechuudha an silkiidhaan inni beekaa aasaadhaan gabaabsee akka kana zimmisi jedhee fi silkiidhaan wanti dhumu hin jiru jedheetani. Misraa anaamsee ammas kanatti walitti deebinee ammas kanaan wal arsinu. Waa'ee wal arsuu miti yan mistiricha natti hime baqa natti hime mistiricha. Nattimi. Hiccitiin hin jiru kan hiccitii dhumti an fallisaa wajjin qabu hin jiru. Hiccitii dhumti fallisaa wajjin qabu hin jiru an. Inni amaa inni siin akka sanatti mucattiidhuma jaallatiin maal mistira keen baaseetan hiccitii wajjiniin qabdu baaseetan akkasii godhaa waan arge walitti addatti facaasaa. Misra nan jaallatu. Sinuma maaf argatte anoon argatiin siin jedhe. Inaaffaadha. Inni na barbaadama sobana barbaaddaadha. Sinumaasa. Anoo hin argatiin lamuuna duukan jiraattu yoo isi argatte siin jedheera. Maaluma fallisaa argatte. Nattim jabaadhu. Natti mila. Natu si wallolne sababii kooti walloltan tokko faa Misraa. Sababii kooti walloltanii sababii kan keetii yoo wallolle nama biraatiin dawwaltee dhaqaatii fallisaadhaan Misraa walitti taraarsa jechuu qabda. Garuu moofii kan keetii maaf fallisaa argata. Misraa fallisaa walloleera man. Awwalloltanii dhiiftanii. Hin beekuu mistiricha natti miinatti. Hadda kan kotiif kan keela asumatti jaalala na gaafatte asumatti jaalala kan keenya fixnala ansinoo fallisaadhaa wal arginaa lamu an kotiif kan keenya dhaabbata sin jedheeraan hin dhaabbata baqa. Misraa ani koo waan harii fixnee wajjin haasofnee fixneerra hoo amma waan baay'ee wajjin mari'annaa jedheetan gammachuudhaan wal arginee jedheetani malee akka ta'e addaan baana waan arginaan jettu amma dhuftee ati. Ani hin beeku an baqa mistiricha amma natti mii mistiricha isa jettes. Bakka jechuun akka sanattiin gizeeti silkiidhaan akkana naan jettu badaa isatti natti himte silkiidhaan hin amanne laa amma immoo bakka fayyuma isaanatti mistiricha. Misraati nan amantu duraan. Sin amana akka sanatti namni lafaa ka'ee namni mistira kana akka kanatti adda adda sin baasa jedha. Hiriyummaa jenne malee koo hiriyaadhaan jedhe malee addii kana koo fallisaadhaan uumama akka gwaadinyaa wajjin deemnu sitti fakkaataa. Kana feeyyuu hin dhabamu laa. Kana feeyyuu hin dhabamu mistiri kana feeyyuu hin dhabamu. Waan barbaade meemisiin sitti himtu meemetti bilbili. Eenyuun itti silkii gubeera. Namaaf natti kaata Misraa waan kanaan dura darbe dhiisneerra waan adiitti lamuutti hin deebi'u fallisaa sin argadhu jedheera miti maa. Fallisaa hin argatiin siin jedhee silma sitti miira la'an. Kan kootiif kan kee gaayera la lamuunatti sin dawwalin lamuuma tokkoyyuu natti hin xiixin. Adda booddee la amma booddee. Misruu taadira. Nan qabinnan deema. Maal taate taa'i? Nan sobe Firaankiidha. Firankii maali? Harka rukutaa fi taragaagee bakka sinaasuudhaa dheetanii. Maayini nanaasiftu? Sinaasuu dheetanii. Kaameraa dhoksitee? Nuskine hin jiru. Hin jiru. Eshi Misraa eshi. Maayini? Naata jechuudha tammoo kanatti naata jechuudha. Ay maafinnoo maa? Silkiidhaan waan adii finnee kaanii dhuftee gizeeti. Utuu si dhiisee deeme immoo bo'uu hin dhabdu. Misraa maal ta'aati Misraa sin jaalladhaam? Maa yoo ta'e Osaan akkasii jiraayi? sinaasifadhee hin ga'u. Sinaasifadheera nagaa. Si cinqee waa meeqa si sassabsiisee istii waan mataa kan kee keessatti sassabde nutti himi. Jedhi kaan. Nakka waanuma dhugaan see kaan. Natti himi gaa. Ani koo waan adii silkiidhaan fixneerra waan tokko waliin mari'annaa arafaadhaafis waliin argine wal dubbisne itti nama amte. Ishee amma immoo akkamittiin akkas naan jettee gaa sammuu kee cinqaartaa.
Amma immoo lafa kaatee mucaan akkasnaan jettee jedheetan Bakka sinaasisuudha dheetan. akkasii haa ta'u si milkaa'eera ishee haa ta'u. Halkan arguu dhiqa. Inuma haara galfadhee iyyuu siin dubbisne. Eessi. Giseen nu fuula natti guurtee. Addamu maaltu dhalatee jette gaa. Fuulli kun naan toleedhaa dhufte yoowwan. Baguma soba ta'e. Soba gaa. Sinaasisuudha dheetanii. Nama kee baruudha jedhee ammati geessu. Yaanni koo gaa Abraar hadha kan hin waamee fi kenna wayii kennuudha dheetanii. Kenna maali? Bakka kenna adda anaaf kenna addaati kaa dhareef hin kenna namaa kennuufanii. Kenna akkamitti itti yaadame mee? Ma misraa waan amitti itti yaadame. Inni akka piraankii godheef koo kenna sii kennu dheetan si waame. Kana piraankii na gootee gaa? Ammas piraankii biraatti dabalachuu fe'anatti. Nattaaf kennichi. Namni mayyuu nuftaare dawwallaa lamu nuftu piraankii dheetta ammas. Maa inni kenna maaliiti moosii? Gammati kaasiifanii kenna. Maanni? Qabadhu ija koo qabadhu? Ijaan qabatin. Ijaan qabatin. Akkanumaan gammati. Qo'ee sittan agarsiisa. Waay. Ati garuu misiraa kennu manaa bittettee yaadaan jirtu miti. Maaltu gara jira rabbeeti? Yaadi gaa. Yaadi waan keessa jiru. Anaafi garuu. Yesu rabbeeti. Waa siin bitu. Ay. Yeroo kana waanaa bittee dee yaadu. Bani ilaali. Mudii yoo natti qabdee misraa. Amma laa wallaayidha. Mudii maaliif sitti qaba? Wallaa mudii sitti qabaan jiru. Ashimee Garuu mootilmaan maaltas keessa jira. Inni kenni kaa? Ilaa harka lamaan madarakii irratti hin ture asumatti hansee kenna. Maaliif? Qoegaa maaliif yoo kenne ta'es maaliif kennanaaf kennu barbaaddee maaliif kanatti yaaddu? Ilaa kun sitti xiqqaatayyuu waan baay'ee na duuka dabarsitee waan baay'ee na duuka taatee bakka wama danuunaa taatee kun wama bicuudha bakka waan bicuudha itti qabadhu. Angaruu amma mudii wayii natti qabaatu natti fakkaata. Mudii miti ilaali. Mudii miti bani ilaali. Wallahi. Waay wallaahi mudii miti ilaali. Bani ilaali. Bani gaa. Kun eenyu? Siif. Anaafi gaa? Kaadhu. Harka keettiin galee yaadu garuu laa hin qannabsiiste eenyu ta'a hojjechiifatte kaadhu. Harka kee bitaa fidi. Bitaan keessa kan. Qannabsiis ishee harka kee qallatte kaa. Asiif asiin keessaa baasisiis ishee. Qaba moosii. Qaba. Qaba. Asiin isaa foon mata. Emmi as bareeduun ture. Asiin emmi ta'uu qaba ture. Wallaahi yaanne moodha haadhuma akkanaan qabaate malee. Bakka qannabsiifadhu ishee. Harka kee sitti gala jedhee yaanne kaa. Wallaahi sumaaf hin bitee. Wallaahi siifa miti maa kunoo laalu waraqata qaba ashagamaa uyi. Akkasna naasiftee kaatee kenna kana fakkaatu naati. Ayi sitti bal'ate kaa. Kuma rakkoon qabu nan sirreessisa kana. Maalee? Yoo barbaade fuutee deemtee lamaatu keessaa baaste iyyuu natti ta'a. Lamaatu keessaa baaste ni gaa. Asiin tokko keessaa baasi ishee. Wallaahi misiruu kan naa kennite. Egaa hedduu tokko laa. Ana. Atumati laastikii kan birrii beekta miti. Atuma siinaa kennite. Hedduu tokko si galateeffadhaa. Atis na wajjin ciqqamtee na wajjin waa meeqa argitee silaa anatu si godhuu qaba. Gatiiti na. Sitti bicataayyuu. Akkasin jedhini kaa. Wallaahi dhuguma. Asha ta'uushi. Gatiiti akkas naa taatee hedduu tokko. Onni irraa si galateeffachuun barbaada. Siin jaalladha. Gara fuulduraatti inshaallah waan yaanni hin taasifna. Nafu. Kenni kun hedduu tokko sitti xiqqaata. Hanga humna kootiitiin immoo kanan sii bitee
Egaa kana fakkaata ka hadha ka akkana sitti anis hedduu tokkoon si kabajaa hedduu tokko si jaalladha. Nagammachiiste wallahi. Bakka Akkas gammadeen beeku baay'ee. qannabsiifadhu ishee. Akkasittiin fudhadhee galeemmaa. Ishi namni yeroo kenna namaa kenna. Qophaa'ii viidiyoo hojjannaa wanti tokko namaan hin jedhamu. Uffata jijjiirradhu kottu fa'aa jedhii kottu. Ayi viidiyoo goota naan jettee na shakkita jedheetani. Viidiyoodhaaf bakka ittee na shakkita jedheetani. Kanaafani marakkoo qabamaa akka kanatti. Okay haa ta'u maaliifuu akka har'aa gammadeen beeku onnee koo irraan gammadee hedduu tokko si galateeffachuun barbaada misroo. Gara fuulduraatti waan baay'eetu nu eeggata. Hedduu tokko gammadeera. Warra immoo nuun adda baasuu jedhanii waan baay'ee hojjetan immoo Rabbi nurraa eegu miti. Rabbi nurraa eegu yaa Rabbi gaa yaa Rabbi ati. Egaa hordoftoota keenya akkuma argaa turtanii viidiyoon hadhaa kana fakkaata kennas kenneeraa fi waan ta'e wajjiniin ilaalleerra amma viidiyoo kabiraatiin. By the way kaameraan bakka inni jiru atu inni jaratti agarsiise bakka ajaa'ibaa wayii keessee. Du'aa nuu kadhadhaa yaada keessan koomentii jalatti nuu kaan isiniin jedha. Gara viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ciao.